balbala mantu. Deemam. Isa morma kee irra jiru kana. Maaltu jira morma kee? Kan jiru. Eeyyeen fidinsiin jedhe. Maaliif jattii kun? Fidinsiin jedhe. Idah manadina ko kan mana ko tigal ci qallabatur Nitittiin kun reessaan yaadatti. Hello. Bilbila giiftii kee dafteetu kan itti kaasuu qabdu. Garbittiin nama warga yoomii giiftii taate. Amma oduu biraa dhiisiitii intalli fuudhuuf naqaatti na bira jirti. Intala? Sangaan cidha keessaniif qopheessite yoo jiraate gurguriiti saanduqa reeffa isheetti bitadhu jedheen si bilbile. Garuu lubbuudhaan jirti isheen? Ammaaf jirti. Booda garuun beekamu. Turii isheen maaliif balleessaa ishee malee adabamti? Sirraan baradhe. Atis balleessaa koo malee na adabdeetta. Ishees nan adaba. Waanumatti na gooten ishee godha. Jalqaba dargaggeessa cimaa isaa barbaadetan durbummaa ishee futtaasisaaf. Ati amantuuf immoo dhiiga isaa masoobiitti dibeensiif erga. Ittiin misraachoo sirbitan. Ittaan sun ija ishee lamman jaamsee joortuu ishee taasise. Atis jireenya koo jaamsitee joortuu na taasisteetta waan ta'eef. Garuu anaabsii walagarree haasa'uu hin dandeenyu? Immoo joortuu wajjin haasa'uuf hin qabu. Akka isheen fayyaa taatu yoo barbaadde garuu qabeenya abbaa gosaatti hunda maallaqatti jijjiirtee naaf deebisuu qabda. Maallaqichi yoo xiqqaate qarshii 200 gadi ta'uu qabu. Walii galla? Tolee itti yaada. Daqiiqaa 10 qofa qabda. Ilaa garuu qaama seeraa fideen tarkaanfii biraa fudhaa jettee yaaddata. Saanduqa reeffa ishee fuudhuu battu. Daqiiqaa 8 qofa si hafe. Hello. Hello, Bog. Dafa kuttaa asinin barbaada.
Na barbaadee banti. Soolaniin argamteetti. Lubbuun ishee garuu balaarra jira. Balaa? Maal taati intalli koo banti? Intalli koo maal taati banti? Maal taati intalli koo? Ammaaf homaa hin taane. Balaa kana keessaa ishee baasuuf garuu qarshii guddaa nu gaafata. Qarshii? Garuu maal taati intalli koo banti? Amma isitoo hin taane haala ittiin qarshii kana argannu barbaaduu qabna. Qarshii nuti gaafatamne 200,000. 200,000? Yeroo nuti qabnu immoo baay'ee xiqqoodha. Yoo qarshii 200,000 geessine malee waan lubbuu laftu natti fakkaatu. 200,000? Kan hundaa immoo isa arganna reebanti. Anis isatu gaaffii natti ta'e. Maalan beeka. Yeroo nuti qabnu immoo Maal wayyaree banti? darbaa jira. Tokkittiin intala koo banti. Maal wayyaree banti? Banti maal wayyaree? Banti naumti immoo mana jireenyaa koof lafa koo qabatee nu liqeessu hin jiru. Lafa Ni banti. Lubbuun intala koo naan caalu. Tokkittiin intala koo. Ishee dhabnaan kophaatti hafuu kooti. eenyutu jira ree? Mee hiriyoo tokko immoo gaggaafadhuudha. Maaloo banti? Maaloo? Tolee asumatti na eegaa. Haa ta'u.
Elowaako boona argachuu nan danda'a. Erga waraabessa darbee sora hin dutte jedhani. Boona reeffessaa yaadatteni. Maaloo barbaadeen hin ture. Jireenya isaa balaarra buuste maal gochuu barbaadan? Siiniim cubbuun isaa garuu dhaabbiitti si goggogsa. Eeggadhu imimmaan isaa abidda ta'e si guba. Gurbaa homaan beenne biyyaa baastee imimmaan isaa garuu si gaafata. Bari imimmaan dhiiraati. Imimmaan dhiiraa immoo u'uu jedhee iyyata. Hin jiru deemeera. Tole ati immoo na gargaaruu dandeessaa? Si gargaaruu hin danda'u hojii qabadheera. Argattee bantii? Argachuu hin dandeenye. Yookaan maal ta'a atumti immoo mana ka'uuf lafa ka'u qabattee qarshii kana onaa barbaadde. Itti daballee inneeti malee silas lafti keessan eessaa fidee qarshii 200 baase. Maal isallee lafti koo qarshii 200 baasuu dadhaba? Baasnaan immoo darbaa gurguradhaa ka. Ani iyyuu isin irraa bitee innaan isin immoo gatii na falmitu. Tole bantii lubbuudhumaan tala kunaa baraare maaloo bantii. Lafichi kan koo ta'uusaaf na mallatteessitu. Mana baankii deemeen qarshii fidee dhufa. Haa ta'u mala abbaa isheeti. Lubbuun tala koo hin caalu. Intalli durbaam. Anoo ulfeessitee damsa ishee eegaa jirtan se'e. Callisee miti. Wantichi ogummaa gaafata. Sanatti nimtu. Sakka kee kana 10 gudeedeera. Kottu bayan.
yeroo kun daqiiqaa ishee xumuraa ati ifa addunyaa kanaatti nagaadhaamtu. Kanaan booda ifa addunyaa kanaa hin argitu.